Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warata manti birati fa shamar kafuni jirtu bakka jirteetti nageenyi rabbii subhaanaa jiraatu annagaa qooti gadata rabbii baga jiraattanii akkasumas warata manti musliimaa hunda keessaniif iyyuu baga guyyaa jumaa kabajamaa kana rabbiin isin geessiniin jechuun barbaada. Jumaa keer isiniin jedha hunda keessaniin iyyuu warroonni laayikii sabskraabii gootan immoo hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja iddoo guddaa isiniif qaba hunduma keessan iyyuu isiniin jechuun barbaada. Egaan video Saidoo nama gadhiise argitanii jirtu. Saidooni nu dogoggorse dhugaa rabbii. Namoota baay'ee dogoggoraa ture, namoota baay'eetu koomentii adda addaa barreessaa ture jechuudha. Nuti bakka koomentii barreessinu wanta mana qabnuufitu mana keenyatti dhufnee dubbannaa jechuudha. Mana keenyatti dhufnee haasofnaa jechuudha. Yaada qabnu waan nutti fakkaate jechuudha. Hundumtiyyuu yaada mataa isaatii jechuudha. Koomentii yoo ilaaltanii hundumtuu yaada mataa isaa keessa jiru babarreeffataa jechuudha. Yoo uummata koomentii ilaaltanii jechuudha. Maaliif waan sammuu isaa keessa jiru bifa koomentiitiin namni bahee dubbataa jechuudha. Dhugaa rabbii Saidoon badii guddaa qaba, dogoggora guddaa qaba jechuudha. Wanta akkasii uummata irratti piraankii gochuun hin dabbaru dhugaa rabbii. Baay'ee tokko dabbara dhugaa. Maaliif jennaani ijoollee baay'een Sumayyaa arrabsaa turan. Ani garuu hin arrabsine nan shakkee garan itti murteessuun dhabee dubbadhe dhugaa rabbii giraana gabbee waanuma jedhu wallaale. Ani dhugaa rabbii Saidoof Roozaanii walii galanii piraankii akkanaa hojjetan hin seeneen. Roozaatu prank akkana hojjeteense dhugaa rabbii Roozaatu prank akkana Saidoon akka dhiisuu fi kana gootee hojjeteense malee ani dhugaa rabbii Saidoo wajjin walii galanii hojjetan jedhee yaanneen. Maaliif jennaan Saidoonis mata duree isaa argitaniitu waan inni barreeffatee jiru jechuudha. Mata duree akkasii barreeffachuu hin danda'ama. Isaan maa kana iyyuu maali Roozaa mana sheekaatti geessine minaamin jedheetu barreeffatee dhufee jechuudha. Wanta akkasii namatti tola. Maaliif namni beektaa yoo nama arrabseen ta'u qalbiin namaa yoo namatti cabee sirrii miti dhugaa rabbii. Qalbiin namaa namatti cabuuni namni namatti gadduuni namni ija hamaan nama laaluuni sirrii miti. Amma isini kaleessa dhugaa rabbiin isiniin jedha Sumayyaan kanattitu yeroo jalqabaatii fidha ko amma Saidoon fuudhee nekaa godhatee zalgii godhatee fuudhu kana haarteen beektu bar muudii irratti qabatti viidiyoo isaa murtee fiddeetu muudii irratti qabatteetu viidiyoo waraabatti jechuudha Sumayyaan. Dhugaa rabbii akkuma namni kamiiniyyuu video namarraa hojjettu teessee reakshinii irraa gootii jechuudha. Argitan miti kolfaa anaan maalla galchi anaan akkas jechaatu video irraa hojjette jechuudha. Garuu kaleessaa baay'ee tokko dhugaa rabbii fuulli ishee jijjiirame ijisee itti bobbokokee jechuudha. Boo'aa turte jechuudha. Maaliif jennaan maatiin illee biyya dawwalanii obbolaa qabdii fira qabdii itti dawwalanii maa waan akkanaa goota jechuu danda'u jechuudha. Amma nuti amma miidiyaa irratti beeknee miidiyaa irratti daawwanna miti yookaan firri ishee maatiin ishee miidiyaa irratti daawwachuu danda'u jechuudha. Yookaan amma namni tokko miidiyaa kana irratti wal baree kan akka haadhootti wal ilaalu kan akka obbolaatti wal ilaaltu jira jechuudha. Kan amma nuti fira dhoowwanne ko dubbii sobaa fuunee firfirsinee subhaanallah wallahi rabbi nuuf haadhiisu. Rabbi isiniif haadhiisu otteseen wallahi laasim rabbiin isiniif haadhiisu ani isinii dhiisee jira rabbi nuuf haadhiisu jette. Yaa rabbii kee nu dhiisika. Sumayyaa kiyya gaadhiifama dhugaa rabbii afaantu waan nu ta'e maal goone Saidoodha. Saidoo takkan nu godhe Saidoo takkan nu godhe Roozaa takkan nu godhe maal goone nuti dhugaa rabbii. Isin amma yeellofne ijoolleen keenya hin qaanamne hin jedhan. Hin qaanamne dhugaa akka koo nama akka koo qaanee jirtu. Fayyoo ko atillee dhugaa hin soboette silumoo. Fayyoo giftii ko maatun si jala bu'eera ta'e biyya na nyaattu dhugaa. Fayyoo yaadoko ati dengadda mormaa turte ana ummata koomentii duukaa bu'een fiige ana ummata koomentii duukaan bu'ee kanaaf biyya na nyaatti har'a amma je Sumayyaa keessa maal jedhee ilaala hineen naati wayne Fayyoo atiin sobotte bar dengadda ani lakkiin sobduu dhugubatti gooti Sumayyaaniin jedhe giraana gabbe akkan waaman godhun na beekaa isaanii dhugaa fakkeessanii piraankii hojjetanii maalii piraankii rasuun hin jennee erginuu dubbii fixannee erginuu achoofnee asoofnee mucaa namaa abaarree finnee na baarreen wallahi na baarree na baarre na dhugaatee rabbochiisee kennuuf hin beekuun iyyuu jedhe ani hin jenne naasofne hamaa isheen dubbanneen wane balachoo jirtuu yaadi cabsaaf akkam haannatu akkam haannan maa ittee joo kwaa'ee koomentii haannan dhaqee dubbisa haannan maa ittee viidiyoo isheen dhaqee ilaala haati cabsaa maa itte anuma qofaatu Sumayyaan dhuguu asiiritti gootee ana qofa qannoonoo maa itte
Qannoo maa itti ati gurbaa. Qannoo maa dhugu badee Sumayyaatti hin gootu deen. Ana bichaadha. Ana laatti na nyaatte na bichaa Saidoo gaasitu fudhata gaaddilii koo. Wallahi si fudhata narraa maal balleechaa mata duree kee ilaalle hojjedde viidiyoo kee ilaalle hojjedde man rakkoo maalii qabaan. Afaantu wannoo nate maal gochi Saidoo duukaa fiiggeeni. Maaltu Saidoo duukaa na kaachise hin jedheen. Saidoo duukaa uummata koomentii duukaa fiiggee badee bar. Sumayyaa gaa iqirtaa hunate. Rabbuu dhiifama sinii godhaa itti isheen kaleessa. Anillee dhiifama sinii godha rabbuu dhiifama sinii godhaa itti. Ineengaa jechuun wallutti fakkaate siibila. Bakka qabnu sinnamne wallutti fakkaate gaa dubbiin Sumayyaa dhugaa wallutti fakkaate. Mucaas agarsiisuu didde. Ijoollees agarsiisuu didde. Deebitee moo hin marsita namanni jaallatu. Kana wallutti fakkaate kana wallutti fakkaate nun komatin dhugaa rabbii nun komatin. Lakki jaarsa kee komadhu Saidoo komadhu malee nun komatin. Nuti warra koomentii nun komatin dhugaa. Ijoollee koomentii gaafaan keessan qabaddaa dhugaa. Silaa kaan oftanii. Isinillee maaltu sin beeka. Isin warra koomentii maaltu beeka. Anaa dhumatte waa dhaqu. Ana kan xurumbaa fuufaa turte. Baga itti deddeebiin hojjedhin viidiyoocha. Rakkoo bar dhugaa rakkoo bar. Maal Saidoodhaan kan hundaanu godhe. Kan hundaanu godhe Saidoodhaaf dhugaa. Mata dureen ni barre. Hojii makee nyaatta Saidoo naman taatu ati maal ante? Maal gurbaa? Nu hojjeefte bar. Bishaatti kan nutti dhugaa rabbii. Maal Said? Sammuun kellichi hojjetaan jedheen nagaadhaa ammati. Kakottaa Saidichumatti duulla. Kau dan hafi Saidoodha dhugaa. Saidichumatti duullee arrabsinu. Isaan dogoggorsaa rakkoo. Sumayyaan jibbisiise ofuma isaati. Ofuma isaati Sumayyaan jibbisiise. Argitanii? Yeneen naati. Roza. Egaan sodaatin. Sumayyaan si jaallatti kanaafan sodaadhee itti bar. Sumayyaan si jaallatti otuu si jaallachuu baatti si jalana deemtu kanaafan sitti heerumuu dhiise malee si jaalladhaa itti. Amma Sumayyaan nu gaddisiistee dhiisin heeruminii yoo dhibe dhugaa abaddu dhiis kan biraa fuudhu darbee. Waan piraankee kana irratti hojjeta Saidoon. Yeroo itti xurumbaa fuunu nutti kolfee dhiisa kaa miti? Nutti kolfee dhiisa. Hojii keessa nyaaddaa dhugaa rabbii. Fayyootti addalee dhugaa hin sobottee fayyoon diraamaa hojjetu piraankii hojjetatte Sumayyaa deggirte isheen. Tun Sumayyaa deggirre ta'e akkasiin ta'u baran qaanfaddu amman. Dhugaan qaanfadde amma. Haannaanoo. Deemeen isaan barbaada dhugaa. Fayyoo viidiyoo gaddiifteetti. Salphina dullumaa keessa. Ikirtaa arguu gaalijochee unat afaantu wallona ta'e. Jechuun ikirtaa arguu unat dhiifama. Balleecheeru. Tasan dogoggore Saidoon dogoggorse anaa miti wallah. Dhugaa rabbii Saidoodha bar. Ana dhugaan see. Tu dubbii addan baafatin. Milli wala fanan qabatu sulaadhi lafa dubbina jaallachiisa mitiire. Sanumaaf bar ikirtaa gaa dhugaa dhiifama. Wayne balaachoo bishaan tira nyaate dhugaa.